kadhanna Sinaadin nu balleessu boolla nu qota Kunoo galataa keenya jirra ulfaadhu gooftaa Sinaadin nu balleessu boolla nu qota Kunoo galataa keenya jirra ulfaadhu gooftaa Oduu gammachiisaa jiraattota magaalaa Miilammiitiif naannawa isheetti argamtan hunda konferaansiin afuura guddaan caamsa 21-24 bara 2017 waldaa warra wangeelaa Mekaanisii magaalaa Miilammiitti qophaa'e waan jiruuf hundi keessan affeerramtanii jirtu. Guyyaa sunitti tajaajiltoonni tajaajilan qoonqoo barsiisuudhaaf kadhannaadhaan raajii Mintesoonot Kibreet Finfinneerraati lallaba wangeelaa fi faarfataa daanyee bayyene hawaasa irraa faarfannaadhaan faarfattu badhaanii guyyoo waldaa warra wangeelaa Mekaanisii Dubuluqirraa akkasumas immoo guyyaa sunitti waaqeffannaadhaan garii waaqeffannaa abbootii waldaa warra wangeelaa magaalaa Miilammii faarfannaadhaan nu tajaajilu. Guyyaa kanarratti wangeelli humnaan ni lallabama. Dhibamaan hin fayya, abaarsi ni caba. Iddoon Ana taltallee mooraa waldaa warra wangeelaa Mekaanisii magaalaa Miilammii qopheessitootni garii abbootii waldaa warra wangeelaa magaalaa Miilammii Yesuus Kiristoos sunuma akalee har'a hagi jiru jireenna kitaaba Ibraaniyaa boqonnaa 13 ajeeltu 8 Nageenyi Abboo Waaqaa isan cufaaf haa ta'u maqaan kee bantaadhu qabbataadhaan waldaa warra wangeelaa Mekaanisii Yesuus Ana taltallee irraat kitaab Zekkaariyaas boqonnaa 4 irrat humni kennanitti jabeenni kennanitti hafuura Abboo Waaqaatiin waan cufin dante kun dubbii Abboo Waaqaati. Godina Booranaa Ana taltallee magaalaa Miilammii keessatti konferaansiin hafuura guddaa mankadha Mekaanisii Yesuusitti waan qophaa'ee jiru. Gandoota Ana keenya keessatti argamtan hundi keessan konferansii kan irratti affeeramtanii jirtan. Konferansii kan irratti dubbiin Abboo Waaqaa humnaan hin lallabama. Dhukkubsataan hin fayyaa. Qambari laf kan irra hin cabaa. Bal'aa ilti hin banamne. Kan waan ta'eef konferansii kan irratti hundi keessan affeerree jirra. Koottaa eebbi kan waliin qoodadhaa. Shaaloom nageenyi Abboo Waaqaa isanii haa ta'u. Baga waaqii isan gargaara irraan isan ga'e an obboleessa keessan guyyoo boruu booraaltoo jedhama walitti qabaa cheerchi qaaliyootiti akka waldaa warra wangeelaa Mekaanisii Yesuusitti konferaansiin hafuura guddaan gama abbootiitiin marroo qophaa'eef gaaf guyyaa 21-24 jicaamsaa akka qoodattan akkuma dubbii waaqayyooti Zurubaabel jabeenya keetinit humni keetinit kaatu wajjin dabsat wanna gaara fakkaatallee si dura kaat akkuma hedham jabeenya keenno son ta'in irre teenno son ta'in karaa jabeenni gooftatiin sagantaan konferaansi hafuura guddaan kun ka qophaa'e nami kamiyyuun diqqaan guddaan ka dhukkubsateef ka fayyaa qabu sagantaa kan irratti hirmaattanii akka fayyitan abaarseexana jala akka baatan jiraattota Ana taltalleetiif kan doojjal jiran cufaaf jaalala gooftatiin isa yaamma kootta qoodadha jecha maqaa Yesuutiin eebbifama. Fanne gama pura jecha kabna kamindu kafanne gama pura jecha kabna kamindu yora pamel mar kabigen shuferin ken Yesuus ken kafanne gama pura jecha kabna kamindu kafanne gama pura jecha kabna kamindu Yora pamel mari kabigen, shuferin ken Yesuus ken, kampanni gama pura, jecha kabna kamindu, kampanni gama pura, jecha kabna kamindu, jecha kabna kamindu, kaku kabna kamindu, jecha kabna kamindu, kaku kabna kamindu. Dina murani arra arruma dinina fate far